Tolega galatoomaa jecha ani OBN Gaambeerraadha kan hin dhufe guyyaarraa keessumaa yeroo maatii isin godhachuudhaaf gara mana keessanii dhufeera waan naaf fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaa guddaa isin galateeffadha. Isinis galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan qophii yeroo maatiiti. Egaa nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii? Guyyaarraa immoo as magaalaa Adaamaa mana Obbo Geetaachoo Gammadaatti argamneeti kan nuti jirru. Egaa isaan ijoollee qabu. Ijoolleen isaanii barnootatti cimoodha. Akkuma kanallee maatii fakkeenyummaa qabanidha. Kanaaf muuxannoo isaanii isiniif qoonnaa amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Hayyee galatoomaa jecha mee daawwattoota keenya wajjin wal baraa. Ani Obbo Geetaachoo Gammadaan jedhama. Iddoon dhaloota koo Godina Gujii Bahaa iddoo addaa magaalaa Me'ee Bokkoo jedhamutti dhaladhe. Amma immoo adeemsuma keessa ijoollee barsiifna jennee haala hojii kennaafis waan nu mijatuuf gara magaalaa Adaamaa kana dhufnee as jiraachaa jirra waggaa 4 geenye amma gara dhufne. Maqaan koo Michuu Booramaa jedhama kan dhaladhe Godina Gujii bakka Me'ee Bokkoo jedhamutti dhaladhe. Baay'ee gaariidha. Egaa Abdiisaan barataa cimaadha jechuun odeeffadhe tarii ijoolleen hin gallee mana barumsaati. Dhufaa jiran karaa gubbaa jiran. Haa ta'u isaan haa dhufanii amma sanatti nuti itti fufna jechuudha. Mee waa'ee Abdiisaa nutti maali? Abdiisaan barataa colleedha kan jedhu mana barumsaa nutti maniiru waan ta'eef barataa akkamiiti? Mee akkamitti beektu isin? Abdiisaa jechaan barataa cimaa mana barumsaa keessattis barataa fakkeenya ta'uu danda'u boruufis. Nuyis akka maatiitti yeroo mana barumsaatii deebi'u sa'aatii qo'annaa isaatii yoo qo'atee qo'annaa isaarraa ka'ee booda mana kana keessatti akka barataa naamusa qabu tokkotti sirriitti nu tajaajilaa huccuu miicaa mana qulqulleessaa haala kamirrattuu Abdiisaan nama fakkeenya ta'uu danda'u. Barumsa sadarkaa tokkoffaa yookaan tokko amma afuriitti bara darbee akka waliigalaatti akka inni tokkoffaa ba'edha kan inni odeeffadhe. Mee iccitiin milkoomina isaatii maali? Iccitiin milkoomina isaa yeroo isaatti fayyadamee qo'ataa tokkoffaa nutis itti aansee nutis akka maatiitti baay'ee hordoffii goonaa akka ijoollee maatii biraa dallaa kanaan alatti baanee tapha isaan geggeessan. Sa'aatii boqonnaa isaanii asuma gibbii kana keessatti saayikilii isaanii oofatanii isarra kan darbe immoo hojii mana keessaa wanta hojjetamuu qaban maatii isaanii gargaaraa kaachira darbe immoo manuma kana keessatti yeroo isaanii tapha irratti onnaa noormaalii wannoo barnoota irratti bakka fokkasii kan godhan ijoolleen. Sababi bakka yeroo isaaniitti akka isaan qo'atan hordonne keejumaarraa kaanye akka isaan seeraan dubbisan goone bu'aa isaanii amma argineerra waan jedha. Ijoolleen keessan sadarkaa gara gadiitti kaasanii barattoota akkamiiti? Gara gadiitti isaan jalqaba Abdiisaan cimaa yoo jedhanu keejii keessatti inni sadarkaa baay'ee ture. An cimina isaa sanillee yeroo sanii cimaa jedhee hin addanne ture. Adeemsa keessaa nama tokko cimina isaa kaatti dhagitu hamma faayaa isaa adoon ta'in hamma yaada isaati nama tokko kaadha argitu. Haga keejii keessaa baay'ee inni kutaa 2 barate ani cimaa jedhee akka nami jedhe isaan sadarkaa morkanni baay'ee qofa adoon ta'in guddateeruuni. Adeemsa keessa yaada isaa laala jedhaa deema jira. Garuu amma yoo yaada isaa laalu mucaan kun mucaa tasgabbaa taphadhu gibbii gadi baay'ee hin taphadhaa ala baay'ee taphadhaa yoo jedhullee yaada isaa amma ani kontiroolii godheera. Gadi baay'ee isaaf hin ta'e garuu yeroo ofi ala baay'ee taphadhaa ijoollee waliin taphadhaa yoo ni jedhu dhoggee amma ciminni isaa sun bu'aa ta'e argameera. Tole mee hordoffii akkamii gootu isin? Mana barumsaa kaasee hamma manaatti jechuudha. Mana barumsaarraa kaasee hamma manaatitti sa'aatiin isaan mana barumsaatii gaditti lakkifamuun beekama. Distaansii haga mana barumsaatii haga mana keenyaa jiru nuti hin beekna. Golakkaa kanatti otoo dhaabatiin sa'aatii isaa otoo hin gubiin dhufee mana seenee erga nyaata isaa nyaateen booda wanta hojii manaa yoo qabaate hojjetee achiin booda waan mana keessa tajaajiluu qabu tajaajilee deebi'ee daftara isaatti qo'annoo isaatti itti fufa jechuudha. Hordoffii an godhu akkuma isaanii yeroo inni mana barnootaa sa'aatii isaa itti baanu isaanii akkuma inni gafa jedhe san sa'aatii isaa sanii hordonnaa. Bakka yoo deebi'ellee akka inni hojii fi barnoota qofarra an cimaa jedhee dhimma barnoota qofarra xiyyeeffachuu akka inni hin dandeenye karaa hundaanuu akka inni cimaa ta'uu danda'uuf wantoota mana keessaallee ittiin lakkisu hin hojjisiisa. Guma isaaniitu walqixxee hojjisiisa. Yoo dubbisanullee walqixxee dhaqanii akka isaan dubbisan godha. Akka haadhaatti yeroo baay'ee isintu bira jira. Yeroo isaaniillee tapharratti akka hin balleessineef yeroo isaanii sirnaan akka itti fayyadamanii fi akka haadha tokkotti mee maal gochaa jirtu? Inni amma barataa dhalootaan ijoollee hangafa waan ta'eef
ijoolleen duubaa dhufanullee isarra ilaalaa morka deemanuuf Abdiisaan qofi cimaa ta'eefi cimina isaa qofarratti xiyyeeffachuu adoon ta'in ijoollee duuba isaa jiruuf fakkeenya ta'e ofitti amantummaa mataa fi qabatanii akka isaan jiraatan gorsaan tokko isaanii bira dhaabataa jirra. Gama lamaanii fi gama lamaanii. Yeroo baay'ee egaa yoo tuqaachiisa harmee isaa moo isin tuqaachiisa? Normaalii irra caalaa ishee wajjin yeroo isaanii gubu. Yeroo isaanii ishee wajjin isittuu sarpoortii isaan godha. Ani dhimma hojiitiif gara deddeebi'a. Galgalas immoo herreega wayinaa waan kan dhuunfa kiyyaa waan hojjedhuuf isheettuu caalaa sappoortii isaan godha. Yeroo baay'ee isintu bira jira nuun jedhaniiti jiru. Mee qo'achiisuu irratti maal fakkaatu isin? Qo'achiisuu irratti ani amma inni barataa kutaa shaniiti. Barnoota kutaa shanii san qofa irratti xiyyeeffachuu adoon ta'in amma yeroo ammaa kana ijoolleen intiraansiin akka malee rakkataa jiranii. Ijoolleen ciminaan gola gadi aanaa keessatti sadarkaa iskuulii keessatti adoo cimina qabanuyyuu yoo dhaqanee intiraansii biraan ba'an yeroo hunda qabxii isaanii gadi bu'ee yeroo isaan gadda guddaarra ga'aa jiranuu jira. Kanarra kan ka'e xiyyeeffannaa irra godhe waan baradhe irraa waan mataa kiyya qabadhe haga barnoota baradheetti haga mataa kiyya qabadhe mataa keessa na jirurraa waa sheerii isaa godhaa deemaa jira. Barnoota kutaa shanii qofarratti xiyyeeffatu adoon ta'in gara dura barnooti gara Ingiliffaatti hojii jijjiirame akka itti jijjiiramu waan beekuuf ammumaanuu jalqabee barnoota akka fiiziksii, barnoota akka keemistirii, barnoota akka baayoloojii ammaanuu jammaree qophii akka inni itti qophaa'u godhaa jira. Tolee galatoomaa jecha barumsi gaa manaa eegalaa maatiirraa ka'aniiti ijoolleen kan isaan barnoota jalqaban jechuudha. Mee maatiin fakkeenyummaa akkamii ijoolleetti agarsiisa? Guddisuu qabaa isin immoo fakkeenyummaa akkamitti agarsiisa? Maatiin kun akka fakkeenyaatitti kan adda isa godhu ijoollee teenya amma kamiyyuu boontuunis akka isheen isarratti aantus cimtee akka sadarkaa baatuuf baay'ee qo'atanii barnoota isaanii naamusaan hordofanii bara darbes isheenis kan sadarkaa ba'u malte ijoollee kutaa olaanaarraa gara gadii deebisanii wajjin marroo barachaa turteef averejii 97 fiddee garuu sadarkaa hin arganne. Kanaaf nuti akka maatii kanaatitti ijoollee lachuu ijoollee hunduma isaanii seeraan kunuunsinee kaayyoo boruutiif akka isaan galma ga'anuuf akka maatii tokkootitti itti gaafatamummaan nurraa eegamu baanee ijoollee teenya galmaan ga'uuf qophii guddaa goonee itti deemaa jirra. Maatiin yeroo hunda ijoolleef dhaabatee waa isaanirra barbaachisa haala isaanii guutee fi yeroo isaan taphatti balleessuuf yaala hundaayyuu adoo tapha ijoollee akka barbaachisu beekanu miidhaan gara boruu akka isaan irra geenye yeroo hunda gorsaan bira dhaabachuu hamma danda'anetti yaada isaanii qabaachuu. Maatiin ijoollee irratti xiyyeeffannaa guddoo godhuu qaba. Barumsi mana keessaa ka'a. Gaafa namni ijoollee tana seeraan isaan hin qabin baga nagaa dhuftan. Naguma kamit maqaan kee atoo caalaa atoo Abdiisaa baga nagaan dhuftan. Tolee egaa hamma isaan uffata jijjiirrataniittan immoo maatiin ijoollee isaanii hammam beekaa waan jedhu gaaffii muraasan isin gaafadha. Ijoolleenis gaafa isaan dhufan deebisan waliin ilaalla jechuudha. Gaaffiin kun jalqabaa egaa gosoota nyaataa jiran keessaa Abdiisaanis boontuunis akkasumas ijoolleen keessa warri kaanii gosa nyaataa isa kamiin jaallatu isa jedhudha. Tolee galatooma yeroo baay'ee ijoolleen vijiteebilii kana jaallatu atakiltii jecha firuutii isa kana jaallatu. Yeroo tokko ji'a keessatti guyyaa lama akkas iddoo bashannanaa yeroo finnee geessinu fedhiin isaanii irra caalaa firuutii irratti xiyyeeffatan atakiltii jaallatu waan akka piizaa waan akkanaa kana jaallatu baay'ee yeroo baay'ee. Isinis kanatti walii galtu moo kan biraa qabdu? Tolee egaa isaan immoo dhufanii waan isaan jedhan ilaalla. Inni biraan Abdiisaa maaltu gammachiisa akkasumas boontuu yoo isin maal gootaniif gammadu? Abdiisaan yeroo baay'ee irra caalaa akkaataa ani fedhii isaa keessatti hubadhutti amma akka abbaatitti sa'aatii qo'annaa isaatii booda kubbaa miilaa ilaaluu jaallata. Qaamaanis taphachuu barbaada. Yeroo baay'ee kubbaa miilaa taphadhaa taakeettaa naa bitaa jedha gaaffii kan akkanaa dhiyeessa mana keessatti malee kanarra darbee guddoo
waan biraa kan isa gammachiisu hin jiru Kan jechuudha. isa Caalaa kan gammachiisu. caalaatti Quwachuu bakka almost barnoota isaa qofarratti dipeendii ta'a. Kanarra darbee tapha kubbaa miilaa ilaala. Wanti mana kana keessa yoo manni xuraa'ee jiraate qulqulleessee uffata sirriitti dachaasee ol kaa'ee gara qo'annaa isaa deema. tolee tapha kubbaa miillaataniitu Abdiisaan tapha kubbaa miillaatti boontuu nama. Saayikilii oofti isheenis Ishee baay'ee. saakiluma wayii hoosti maal. Maal taphachuu jaallatu suma ammaa irratti walii gallaa jechuudha. Kubbaa irratti walii gallaa jechuudha. Gaaffiin itti aanu immoo yoo waa akka bitamuuf barbaadan eenyuun sodaa malee gaafatu abbee isaanii harmee isaanii gaafatu. Isuma gaafatu. Abbee isaanii gaafatu jechuudha. Walii gallaa. Sirriitti akkasuma ana gaafatu. Baay'ee gaariidha gaa deebii isaa yeroo isaan dhufan isin ilaallaa. Inni biraan Abdiisaan amma maqaan masoo jira mana keessaa yoo maal jettanii waamtan jaallataa boontuun isoo. Maqaa isaatu maal yaamna dhugaa dubbachuuf Abdiisaa jedheetuma yaaman istiila gammaatitti. Isaanis akkasuma irra caalaa maquma isaaniitiin yaamu. Isaanis immoo maquma kootiin na yaaman. Abbaa otoo hin jedhiin Geetaachoo naan jedhan. Akkuma rileeshnshiippiin keenya walitti dhiyaatuuf guddoo hamma umuriin isaanii ol ka'oonni jedhutti maquma noormaaliin na yaaman. Ijoolleen xixiqqoon waan akkasiin na yaamaniif. Baay'ee gaariidha. Isinis Abdiisaa yoo ta'e jaallatamoo Abdii yoo ta'e moo Maquma isaaniitiin waan isaan hundaayyuu. tole. Abdiisaan yeroo ganama ka'u hirribaa akkuma ka'e dursa maal godha? Dursa ispoortii xiqqoo xiqqoo hojjeta as keessatti. Jabeenya qaamaa xiqqoo sosocho'ee shaaworii galee ciree isaa nyaatee uffata isaa uffatee mana barumsaatiif qophaa'a. Kanaaf akka hirribaa ka'een ispoortii hojjeta jechuudha. Xiqqoo as keessa sochii wayii gibbuma kana keessa. Tole baay'ee gaariidha. Egaa mana barumsaa keessatti barataa cimaadha jenneerra Abdiisaanii gaaffiin goonni itti aanu kutaa afuritti akka waliigalaatti tokkoffaa bahee jenneerra qabxii isaa hunduma isaa dutti himaa yoo yaadatte ta'e. Akka waliigalaatti moo? Qabxii isaa gosa barnootaa hundumaan jechuudha. Gosa barnootaa tootaali averejii isaa malee ani dhiifama wajjin hin qaabadhu. 94 tuqaa 99. tuqaa 47 fidee natti fakkaate. 94 99. Tuqaa 47. 47dha. Tole qabxii isaa akka gosa barnootaa yaadattan. Gosa barnootaa dhibbarraa kan fagaate baay'ee hin jiru. 99 dhibba 99 barnoota 4 dhibba fideera. Barnoota 5 herrega, ingiliffa, saayinsii naannoo, gadaa, afaan oromoo. 5 dhibba fidee jechuudha. 5 dhibba fideera. Kan inni dhibba hin finne hoo? Kan inni dhibba hin finne wantoota barnooti hafane keessa 99 naannoo sanii waaqa. Tole yeroo inni dhufu gaafannaa. Abdiisaan mana barnootaa keessatti akka ijoollee wajjin wal lolee beekaa. Wanta jiru jira. Kubbaa miilaa osoo taphatanuu mucaan wayii afaan keessa na dhiite jedhe. Barsiisaa achuma sirreesseeraa fi yoo dhufu iitarra dhagee gaafaan gaafadhu. Mucaan kun beekan hadheenne itti dhiisee naan jedhe guyyaa 3 wayii 4 wayii inni hojiif biyya deemeera. Torbaan tokko turee dhufe inni. Inni illee dhageenne achuma hatte inni illee baqa waan saniif dhimmaan kennine beekan hadhiinne mucaan sun tasa na dhiite jedhe. Kana malee walloleen beeku. Baay'ee gaariidha egaa deebii tarii ijoollee keessa namaan beektu kan jedhuuf gaaffii isin gaafadheera. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan qophii yeroo maatiiti. Egaa yeroo maatii keenya har'aatiin mana obbo Geetaachoo Gammadaatti argamneetti jira. Egaa akkuma agartan egaa ijoolleen mana barumsaatii dhufanii hanga uffata isaanii jijjiirratanii waa nyaatanitti maatiin ijoollee isaanii hagam beeku kan jedhu gaaffii isaan gaafanneera. Ijoolleen immoo dhufanii maal jedhu waliin hordofnu turtiin keessan faana ta'u. Baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eegdan. Maqaan koo Abdiisaa Geetaachoo jedhama. Barataa kutaa 5ffaati. Ani maqaan koo Boontuu Geetaachoo jedhama. Kutaa 2ffaan baradha. Kutaa 2ffaan baradha. Barumsa kiyyatti mooci. Baay'ee gaariidha. Mee maatii kee harmee keetiif abbee keessan waa'ee keessan amman beeku kan jedhamu gaafadheen ture. Nyaata jiran keessaa yookaan nyaata hundumaa keessaa
Abdiisaan kamiin caalaa jaallataa jedhee gaafadheen ture. Ati maal jaallatta? Ani nyaata hin filadhu. Nyaata hin filadhu kan marga hin jaalladhu. Nyaata hundumaa jaalladha. Kanaaf isaan waan deebisaan qabu atoo boontu. Nyaata hundumaa jaallatta. Kan caalaa jaallattu hin jiru. Hundumaa jaallatta. Ati eenyudha maqaan kee? Caalaa eenyu? Geetaachoo eenyu? Gammadaa eenyu? Eenyu isa booda'oo? Baay'ee gaariidha. Mee gosoota nyaataa jiran keessaati maal jaallatta? Waan hundumaa jaallatta? Hundumaa jaalladhaniiru isaan garuu kuduraaf muduraadhanii keessumaa waan akka piizaa fa'aa baay'ee jaallatodhanii isaaniin adabamu jechuudha. Maal nuuf adabaman? Oduu durii nutti himamini? Oduu durii nutti himamini ijoolleetti? Nutti himamini? Tole oduu durii nutti himu. Oduu durii. Gadi kuura. Huummoo isii jedhan takka hin deemti turte lamaanii muka qabatte muka gama gamanaan ciniintee hin bararti turte gaafa isaan bararichaaf ka'anuu fattee inni raacha jedhamu sun lafarratti ana fida biyyattiin tan sanitti anaan deemaa jedhe attan goonee isiin deenna jennaani akkuma gootan godhaa isiinumaan fala baasa anaan deemaa jedhe yoo wajjin mari'atan akkam goonee isaan deenna yoo jedhan inni mukan walakkaa jiru kan haa cinii nuti gama gamaan ciniinne isaan deemuu dandeenya. Nuti sifinne biyya ittiin deennutti siin deemuu dandeenya. Haga achiin baatutti haga biyya sangeettutti waan dubbattu jedhaneen hin dubbadhu ana fidanaan deemaa jedhe. Yoo jedhuun hin dubbattu waan tokkoon dubbattu jenna hin dubbadhu ka irra deennu nuti bisaanirra. Waan tokkoon dubbattu haga gama san ceenu as nuti sifinne deenna ati womaan dubbatin jedhani ishii jedhee eega isaanii waadaa walii galeen duba inni muka san ciniine fidane deemanene aduma deemanuu lafi kun dheertu lafi kun akka malee fagoo deemane yoo walakkaa bisaanii tokkorra gaanu isi nuti lafa gaarra jenne sa hin geennu yoo jedhuun afaan banatu muka gadi laakkise bisaan keessa dabaree jedha adoo bakka hin ga'e. Ijoollee maal balastu? Kanarraa wanni baratan waadaa nama galanii tokko diiguu dhabuu ammallee ariifachuu dhabuu wanta akka yoo gaafa waadaa nama walii galanii tokko waadaa san irratti haga waadaan sun geewu as haga waan jenne waan sammuu kenna itti amanne sun geewu as ariifachuu dhabuu jedha. Gaaffiin keenya inni lammaffaa kan isaan gaafanne tole yeroo boqonnaa isaatii Abdiisaan akkamitti dabarsaa kan jedhu maatii kee gaafannee ture. Ati yeroo boqonnaa keetii haala kamiin dabarsitaa? Ispoortii hojjechuu moo kubbaa taphachuu moo haala kamiin dabarsitame? Ani yeroo boqonnaa kiyya maatii kiyya sanan gargaara gama biraatiin immoo kubbaa taphoota jiran keessaa asii kubbaa miilaa nan hordofa. Kubbaa miilaa dheeraa baay'ee gaarii isaanis argataniiru. Atoo? Anis TV'n ilaalaa wantoota adda addaa shaakliitii fa'a. Baay'ee gaariidha. Kubbaa miilaa jedhanii isheen immoo saayikilii jedhanii walakkaa argataniiru. Baay'ee gaariidha. Maatiin keessan yoo akka waa isinii bitan barbaaddanii abbee keessa immoo harmee keessanitti sodaa malee himattu. Ani haadha kiyyatti himadha. Ati haadha keetti himattaa? Atoo? Ani immoo abbaa keetti. Ati immoo abbaa keettidha. Isaan lamanuu immoo abbaatti himataniiru walakkaa argataniitu. Maatiin keessan maqaa kamiin maqaa masoosa ta'uu maqaa kamiin yoo si waamanitu isinitti tola? Kan amma isaan na waamaniin ani maqaan koo Abdiisaadha. Kan isaan na waamaniinis Abdiisuu. Abdiisaan maal si waamu? Baay'ee gaariidha. Ani immoo inni akkana jedhee na waama boonaa jedhee na waama. Boonaa jedhee si waama. Baay'ee gaariidha. Kunis walakkaa jechuudha. Inni Abdiisaan argateera isaanii isiin immoo boontuma jennee waamna jedhani kana booda boonaadhaa waamaa jechuudha. Ganama yeroo ribaa akka ribaa kaataniini
utuu waa tokko hin godhin maal godhuu jedhee gaafannaan deebinaa deebisan isinuu maal gootu? Ani ganama hirribaa ka'u jalqaba gara ispoortiitiin deema. Ispoortii hojjedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Atoo? Ani isa wajjinumaan ispoortii nan hojjedha. Inni itti aanu gaaffii ani gaafadhee Abdiisaan kan Abdiisaatti kan hin gaafadhee egaa Abdiisaan akka waliigalaatti kutaa tokko hanga furiitti qabxii guddaa fiduudhaan tokkoffaa baateetta jechuudha akka waliigalaatti. Qabxii meeqa fidee jedheen gaafadhee meeqa fidee gosoota barnootaa? 99.41. 41. Tole baay'ee gaariidha. Isaanis argataniiru. 47 garuu argataniiru. Gosoota barnootaa? Gosoota barnootaa keessaa kan 100 fidimu. Saayinsii, herreega, Ingiliffaa fi afaan Oromoo. Tole. Baay'ee gaariidha. Ijoolleen keessan mana barumsaatti ijoolleedhaa wajjin wal lolanii beekuu jennaan deebisaan itti maniiru ati wal loltee beektaa? Wal lola hin beekan. Beektu? Eh. Garuu isaan guyyaa tokko kubbaa taphatanii wal lolaniiru naan jedha. Baay'ee gaariidha ijoollee keessan sirriitti beektu harka caalu deebistaniittu. Abbee kee farmee kee keessaa eenyutu si qo'achiisame? Abbaan kiyya hojii waan deemuuf sa'aatii 12 kaasiitii hanga 1 qo'annaan jedhee harmeen tiyyammoo na qo'achiisti. Mee maatiin kee akkatti qo'attuu fi akkatti barnootatti cimtuu taatuu fi hordoffii akkamii sii godhu? Na qo'achiisanii sagantaa naa baasanii yeroo boqonnaas naa kennu. Baay'ee gaariidha. Ati fuulduratti maal ta'uu barbaadda? Ani dooktarii. Maaliif? Maaliif? Nama dhukkubee yaaduuf. Baay'ee gaariidha. Egaa barataan dooktarii ta'uu barataa cimaadha. Kanaaf atis barumsa keetti cimtee tokkoffaa boraaf gara fuulduraatti maal karoorfatteerta? Qo'achuu. Abbaa keettiif haadha kee ni jaallattaa? Ee. Mee jaalala qabduuf akkamitti ibsitate? Ani abbaa koos jaalladha waan ati wantoota gooteen qo'achiste sagantaa naa baaste harmee koos jaalladhaatis waan natti na gargaarte barumsa kee na cimsitee galatu. Tole, mee ijoolleen immoo barnootatti akka cimanii fi barsiisaa isaanii akka hordofaniif maal godhani? Barsiisaa isaanii hordofuu waan inni jedhe dhaga'uu. Tole, atis galatoomicha mee kutaa gara gadii yookaan gulantaa jalqabaadhaa kaastee hamma ammaatti barataa akkamii turte nutti himi? Gulantaa jalqabaarraa kaasee hanga ammaatti afireejiin an fidu 95 gadi bu'ee hin beeku hanga ammaas 90 ol fiduuf yaalaa jira. Baay'ee gaariidha. Egaa akka waliigalaatti tokkoffaa baatanii tokko hanga furiitti. Mee sababi cimina keetii maalidha? Sababichi qabxii kana fidee fi yeruma hundaan karoora baafadheetiin qo'adhaa. Wanta na fuuldura jirus bira hin geenye jedhee dhiisu waanuma hundaa wanta na fuuldura jirus jala jalaa qo'achaatiin deema. Barsiisota illee nan dhagaa, hojjettootaa fi barsiisota mana barumsaa keessaa illee nan kabaja. Karooraan hin qo'adha jetteeti kan itti jirtu. Mee karoora gaafa jennu akkamii ijoolleen maal godhan karooras akkamitti itti fayyadaman? Karoora jechuun amma yeroo qo'annaa fi yeroo taphaa, yeroo maatii isaanii gargaaranii fi yeroo qo'annaa fi yeroo maatii isaan itti gargaaratan adda baafatanii kaa'atanii yeroo kana gochuu qaba jedhanii kan isaan ittiin godhatanidha jechuudha. Meeti yeroo keetti akkamitti fayyadamta? Ganamaa kaasee amma galgalaatti nutti himi. Ani ganama akkuma hirriba ka'een akka duratti jedhetti ispoortii nan hojjedha. Erga ispoortii hojjedhe booda shaaworiin gala. Wiixata hanga jimaata yoo ta'e hanga sa'a 1:40 mana keessanii turra sa'a 1:40 booda immoo gara mana barumsaa deemna. Achittis yeroo boqonnaa kiyya laabireerii seenuudhaan nan dubbisa. Barsiisota waan naan galiinis barsiisotaan gaafadha jechuudha. Galgalas dhufee maatii kiyya gargaara, wanta maatii gargaaru yoo jiraate nan gargaara, yoo hin jirre immoo gara qo'annaa kiyyaan deema jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee maatii kee maaliin gargaartati? Maatii kiyya kanaan gargaaruun wantoota garaagaraa qulqulleessuu fi hojii isaanii naa kennan hunda hin danda'a jedhee waan hundaa nan hojjedha jechuudha. Gosoota barnootaa 5 dhibba akka fidde dhageenyerra.
tarii gosa barnootaa tokko dhibban finnee mee kamidhaa warri kaan immoo kamidha? Warroota kan dhibba fide kana saabjektoota kan dhibba fide kana hunda yeroo barsiisaan qormaata kennu ni jira. Yeroo san ani ijoolleen tokko tokko akkan argutti hin jarjarani, anatu dura kenna jedhanii hin jarjarani. Ani immoo tasgabbaa'ee kan dubbise sanii qayyabachaatiin achi booda deebii kiyya hojjedhee erga mirkaneessee booda barsiisaatti kenna jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee gaafa qo'attu akkamitti qo'attati? Ani gaafa qo'adhu jalqaba kilaasii kiyya ofiidhaan qaba. Achi seeneetiin nan dubbisa. Barnootaan baradhu irraanis nan dubbisa. Kan fuuldura kiyya jirus nan dubbisa. Erga ofii xumuree booda immoo daa'imman ijoollee xixiqqoo anaa gadi jiranii isaanillee nan qo'achiisa. Gaaffii isaan hin galle naaf bira fidu nan hojjedhaa fi anillee kan naan galle immoo maatii gaafadhaa yookaan kan danda'e ofii hojjedhe kan hin dandeenye immoo maatiitti hin kenna jechuudha. Mee naamusa gaariin barataarraa eegamu maali mana barumsaa keessatti maal goota ijoolleen immoo maal gochuu qabu? Naamusa gaarii akka kiyyaatti ani akka mana barumsaa keessa jiru hunda ijoolleedhaan waliin lolu kan wal lolanis yoo jiraate walitti naraarsaa barsiisaan yoo inni barsiisu isa hordofaatiin waan barsiisaan naan jedhu nan qayyabadha. Naamusa jechuun immoo kana qofaa miti. Naamusa jechuun tokkoffaan maatii ofii kabajuudha. Achi booda immoo ollaa ofii kabajuudha. Namoota hunda hangafoota keenya fa'a hunduu hin beeknu jennee dhiisuu hin qabnu. Nama gurguddoota hangafoota ta'an hunduu kabajuu qabna jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee deeggarsi maatii keessiif godhan maal fakkaata? Deeggarsi maatiin kiyya naa godhani abbaan kiyya hojii biizii ta'ee waan dhufuuf mana keessa haati tiyya waan jirtuuf ishiin na qo'achiiste abbaa kiyya immoo gorsaadhaan na jajjabeessa jechuudha. Akka mana barumsaa keetiitti kutaa tokko hanga afuriitti akka waliigalaatti tokkoffaa waan baateef manni barumsaa kee carraa tola barachuusiif kenneeti kan inni jiru. Meeshaa kanatti maaltu dhagahame fuuldurattu? Carraa barnoota kanaas tokkoffaa bahee fi ispoonsara argachuu kiyyaan baay'ee nan gammada. Ijoolleen karoora tokkoffaa bahuu qabanis akka kiyyaatti barnoota na fuuldura jiruu fi kan ammarra jiranii fi karoora baafatanii akka qo'atanii jira. Gara fuula duraattis akkanumaan itti fufuu barbaada. Ijoolleen akka kee barattoota cimoo akka ta'aniif maal godhan si daawwachaa jiru waan ta'eef ijoolleedhaan gorsine? Ani kan gorsu yeroo amma ijoolleen baay'een akkan argutti tapha baay'isuu taphan baay'isinaan jedhanii maatii keessanis gargaaraatima. Maatiinis ijoolleedhaaf akka isaan tapha baay'isan gochuu hin qabanii akka isaan barnoota isaan irratti cimanii fi kaayoo akka isaan qabaataniif gochuu qabanii jira. Tole. Maal ijoolleedhaa qabatteerta? Baacoo, dudurii? Ani amma wanti an qabadhe barnoota fuula kiyya duraa jiru irratti waa'ee keemistirii Ingiliffaan nan dhiyeessaaf ijoolleedhaaf. Tole. First of all, I would like to say thank you for this chance. My name is Abdisa Getacho and I am 14 years old. I'm grade 5 student. I was born in Guji zone. In my free time, I like to read a book. My future goal to be Doctor of Surgery. Today I have a topic. The title of my topic is the definition of chemistry. Chemistry. Chemistry means a branch of natural science that deals about matter. Chemistry. Chemistry word came from the Greek word kehema. Kehema means a change. In the chemistry, the best topic is substance. Substance is divided into two. There are clean things and mixture things. Clean things is divided into two. There are element and a compound. Element is divided into three. There are metal, non-metal, and a metalloid. The example of metal: calcium, potassium, magnesium, and so on. The example of non-metal: carbon, sulfur, fluorine, and so on. The example of metalloid: boron and silicon. Compound is divided into two. There are organic compound and inorganic compound. Inorganic compound is divided into four. There are oxide, base, acid, and salt. Oxide means when the oxygen reaction with other elements. Oxide is divided into five. There are base anhydride,
acid anhydride, acid bases, neutralization, and peroxide. Base anhydride means when the metals element reacts with oxygen. For example, calcium plus oxygen, calcium oxide. Potassium plus oxygen, potassium oxide. Magnesium plus oxygen, magnesium oxide. Acid anhydride. Acid anhydride means when the non-metals element reaction with oxygen. For example, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, and so on. Acid bases. Acid bases means they have base characteristic and acid characteristic. Neutralization. Neutralization means they have no base characteristic and no acid characteristic. For example, hydrogen monoxide and nitrogen monoxide. The last one is peroxide. Peroxide means the oxidation number is 1. For example, barium peroxide and sodium peroxide. Thank you for listening. Tole baay'ee namatti tola. Waa'ee keemistirii kan nu dhiyeessite. Keemistirii atama kutaa 5 jirta. Kutaa 7 jalqabeeti kan inni immoo eegalamu. Mee baruuf maaltu si kakaase? Ani baruuf kan na kakaase haati tiyya amma barnoota ishee duraan hin baratte keessa anis akka amma barnoota na fuuldura jirutti akka ani cimuufi fi amma waa'ee wanta kanarratti ishiin mana keessa waan jirtuuf na qo'achiisaatiin wanta kana natti himte ani immoo wanta ishiin naan jettu hunda waan dhaga'uuf irraa fudhadheetiin qayyabachaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa milkaa'isiin jecha kutaa 5 irratti teessee kan kutaa 7 oliidha kan nutti himte amma isaafis of qopheessaa jirta jechuudha. Kanaaf jalqabbii gaariidha. Egaa milkoomina kee keessatti maatiin keessa jiru, barsiisonni keessa jiru. Mee akka waliigalaatti galateeffadhuuti xumurru. Haadha kiyyaa fi abbaa kiyya hanga ammaa wanti tokko tonarraan hidhatiin guyyaa sadarkaa kanaan waan nageessaniif galatooma isiniin jedhanaaf nuuf jiraadha. Fi barsiisotaa fi hojjettoota mana barumsaa keessa jiranii galatooma isaaniin jedha. Gaaffii naan galle naa deebisaatii na cinaa dhaabbachaati gama qo'annaatiinis na cinaa dhaabbachaa waan hangammaa jirtaniif galatooma isiniin jedha. Tole egaa maatiin akka waliigalaatti maal gochuu qabu? Ijoolleen isaanii barnootatti akka cimanii fi maal gochuu qabatanii yaaddu? An akka kootti dhaamsa an dabarsuu barbaadu yeroo ammaa dhaloota kan ceesisu barnoota keessaa sirriitti barnoota mooderni ta'e tokko irratti dipeendii ta'ee barataan yeroo ammaa barattoonni baay'een mana barnoota isaanii irraa yeroo deebi'an daandii irratti argita, kubbaa dhiitanii, kuwaasii saayikilii tana oofan argita karaa irratti. Hordofiin maatii baay'ee murteessaa. Barataan galma ga'uuf dhufuuf jiraates maatii isaa boru jiraachisuuf inni guddaan gahee guddaa taphatu qabu maatii isaati. Maatiin amma yoo ijoollee hordofiin cimaan gara maatiitiin yoo hin godhamin barataan kufaa jira, karaa irratti hafaa jira, abdii kutachaa jira. Suusii garaagaraatiin saaxilamee har'a mootummaa irrattis biyya irrattis kufaatii guddaa ta'aa jira. Kanaaf akka kiyyatti ani carraa kanatti fayyadamee dhaamsi ani maatii barattootaatti dabarsuu qabu barattoonni maaliif akka baratan barnoonni maal akka ta'e hubatanii sirriitti kaayoo baratanuuf beekanii maaliif akka baratan beekanii boru maaltu akka isaan eegatu beekatanii galma guddaa ga'uuf har'arraa ka'anii xiyyeeffannaa guddaa godhuun galma isaanii boru milkeessuu akka danda'an carraa kanatti fayyadamee dhaamsa dabarsuu barbaada. Dhaamsi ammaatii barattootaatiif qabu barataan keenya cimaallee ta'e giddu galeessallee ta'e dadhabaallee ta'uu haala maatiin bira dhaabbate adu ijoollee addan baasin hunda isaaniitu ija tokko ilaala waa isaanii barbaachisa hunda godhuu fi namni tokko gaafa barate baratuun beekumoti beekuun baratumoti. Namni tokko gaafa xiyyeeffatee barate bu'aa isaa hinuma bira gaha. Adoo baratuun beekuu ta'e adda addunyaa keenya namoonni baay'een barataniirani. Garuu achi keessa namoonni bu'aarra oolan namoota xiqqaa. Gaafa ijoollee irratti xiyyeeffannee ijoollee irra hojjetuu qabna jenne ijoollee san seera irratti xiyyeeffannee bu'aaf ta'uu akka isaan danda'an akkanumaan baratanii
kamana deebi'anii nama rakkisan oduu hin ta'in ifillee fi bu'aa buufatane maatiillee fi bu'aa buusuu akka danda'an barattoota irratti haalaan xiyyeeffannaa godhuu qaba maatiin barattootaa jedha ani gama kiyya. Tole egaa maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa mana keessan humnee isin wajjiniin gaaffiif deebii gochuu keenyaaf galatooma. Isinis guddaa galatooma. Carraa kanatti waan nuu kennitaniif waan mana keenya dhuftaniifis baay'ee guddaa galatooma isin galateeffanna baay'ee. Egaan kan isin amma yoonaa daawwachaa jirtan egaa qophii yeroo maatiitti egaa qophii yeroo maatii keenyarraatiin mana obbo Geetaachoo Gammadaatti argamneeti kan jiru. Isaa mucaan isaanii barataan Abdiisaa Geetaachoo gaa barataa cimaadha. Gulantaa tokkoffaa yookaan kutaa tokko hanga afurii irratti kan jiru irratti akka waliigalaatti tokkoffaa boodaan qabxii 94.47 kan galmeessedha jechuudha. Kana malees miti gosa barnootaa 500 akkasumas 99 tokko akka fide nutti meete kan jiru. Isatti dabaleeree fuulduratti barnoota keemistirii kutaa 7 walitti baratamullee kutaa 5 irra taa'ee akka inni beeku qophii keenyarraa argitaniitu jechuudha. Egaan qophiin keenya maatiin ijoollee isaa hordofuu akka qabu, ijoollee isaa to'achuu akka qabu, yeroo isaanii akka hin dabarsine sirriitti hojjechuu akka qabu gaa akkasiniif dhaamee shakkii hin qabnu. Gaa qopheessaan qophii kana hangammachuun isaa akkeen ture ogeessota kaameeraa keenya Mabiraatu Lammii fi Hirguu Alamuu taane isin faana turre torbee dhufu immoo maatii biraa iddoo biraatti wal agarra hangasitti.